akkasittiin fudhadha jechuudha. Kun dubbii sobaati. Mee ani kan hin beeku maakiin tan Oromooti, tan Oromoo hundaati. Maakiin eenyu? Maakiin eessa? Galatoomii maakiin tan Oromoo guutuuti. Hunda keenya ni beekna. Maakiin tan Oromooti. Nurraa dhiis Oromummaa sun immoo maakiin eenyu? Ati eessa? Ati eenyu? Kana gaaffii miti barkoon Oromoo hundi Oromoo kutaa kudha tokko namni hin beekne hin jiru. Meebi ijoollee Harargeetti akka dubbiin haarawaa taatee yoo gaafatan ta'e malee amma duras miidiyaalee gurguddaa irratti dhiyaadhee guyyaa tokkollee ganda kiyya himadhee hin beeku. Akkana dhuunfatti dhufee kana nama warraasiiti jee hin beeku. Garuu miidiyaalee gurguddaa irratti OMN BBC irratti gaafa affeeramu ni himadha. Ani dhalattuu Harargee lixaa magaalaa Cirooti. Kana nama hundaatu beeka. Oromoo hundi ni beeka. Meebi ijoolleen Harargee tokko yoo hin beekne malee kutaaleen Oromoo kutaa biraatillee hin beekan kana. Harargee taate. Egaa intala Harargeetii Oromoo irraan dhaladhee intala Harargeetii Harargee lixatti dhaladhee guddadhee achuma jechuudha. Biyyoota takka adeemu ture biyyoota takka aartee ani Harargee miti waan jettu ho'i isaanii takka takka maal jaa wanni dhagee maakiin abbaan isii aarsiidha. Dubbi sun akkamiin ilaaltaati wanda hangam dhugaadha wanni sun maakiin abbaan isii aarsiidha. Abbaan aarsiitiis abbaa kiyya abbaan Booranaas abbaa kiyya abbaan Jimmaas abbaa kiyya abbaan hunda abbaa kiyya abbaan Oromoo hunda ati maakiin abbaan isii aarsiidha jaaniiti sirraa dubbachuu jirani. Ati abbaan kee aarsii? Kanas biratti akkam ni beekta Arsiinis Oromoodha. Oromoodha. Anarraa ka'ee lafa Arsii yoon jeelle wanta nama arrabsu takkiin immoo wanta nama tuffachiisu takkiin immoo wanta akka badatti ilaalamuu qabu miti. Arsiinis ta'u Oromoodha. Harargeenis Oromoo obboleeyyan irraa horan walirraa jiraatu jiran. Lafaa kee Arsii simadhu. Boora abbaan fedhu waan booru lafaa kee abbaa kiyya booran yoon jeelle akka gaafiitti dhiyaatu hin qabu. Tokkoffaa namummaa kiyyaan na jaalachuu lammaffaa immoo eenyummaan kiyya eessa akka ta'e hundi ni beeka kun jechuudha. Ani intala Harargeeti kan namni hundi ni beeka. Arsii himadhu ani kun waan guddaa godhee ilaala dhiifama manaa gaditti. Zaa jechuun dhagee waan fadhatee namni waan jiru sun maali namni nama kudhan hojii dubbii nama kudhan akkamii haa dubbiin tun isiin maal jettii agartee hoo deebisuun fedhallee waan qabu laakiin ati akkuma jettutti ati intala Harargeeti abbaan kee Harargeedha dhume dhageessan jira keenya laakiin abbaan Arsiitis abbaa kiyya jette abbaan Booranaas abbaa kiyya akkasii beekaa isiin waan hundumaafuu maakiin ta Harargeetiidha himachuu jirti as deebi'aa. Mee maakiin amma ani mana keetiin dhufee si gaafa dhiseera mana kiyyaatti gaazexeenyaa ta'uun qabaa warraa olii bakka haasawaa baradhuutiin jira jechuudha akka namitti gaafatanii waan ani sin gaafanne waan ati agartee maaliif uummanni takka takkaatee Harargee miti sin ja'a ani sin gaafanne sunillee mee ati maaliif seetta namni takka takka maakiin Harargee miti jee warri olola sirra ofu sun maalirraa ka'aniiti yookaan eessarraa ka'aniiti waan sun qaja'uu danda'an. Dhugaa dubbachuudhaaf numaan itti hin dhagaamne maakiin Harargee miti jechuun maakiin Oromoo miti yoo ja'an haalaan itti dhagaaman akka maakiitti. Maaliif jennaan hiddi kiyya dhiini kiyya namni hundinuu ijoolleen ganda kiyyaatis ta'e ijoolleen waliin guddannees ta'e kan nama hundaa beeku warri garuu maqaa kiyya nan beekne har'a lafaa ka'ee Harargee miti yoo naan jee natti hin dhagaamu maaliif jennaani harargummaa namni namaa kennus namni namarraa fudhatus hin jiru jechuudha. Maaliif rabbii sii kana waan rabbii sii kana tokko immoo lafaa kee abbaan tokko irraa fuuna jechuu hin danda'u. Ani saan fedhetti ani miti yoon jeelle namni Harargee tokko lafaa kee ati dhugumatti miti jee keessaa na baasuu hin danda'u. Gandan fedhee yoo himadhee hanqan Oromoo keessa jiru takkatti rakkoo waan qabu natti hin fakkaatu kun jechuudha. Namni kun waan guddaa akka guddatti ilaalu ani dhugaa dubbachuudhaaf. Ani immoo akkatti fudhadhe si himu. Hedduu waan si jaalataniif namni Oromoo kun hedduu takka si jaalatan hundinuu si qabu fedha namni irra guddaan aara keessa jaala keessa waan si qabu hinaaffaa agartee hinaafee isin akkamitti waan sun jecha aarteellee jette wanni nuti nuuf hin galle akka kiyyatti akkamta akkatti atis Harargee akka taate nuti beektaa Harargeedhaa dirree dubbannaa jennaami takkaan fitadha dirree dubbannaa ni lollaa namni kana beekamna ati akka Harargee taate inni irraanfannaa gidi atis aartee akkuma keenyatti dubbattaa irraanfatan namni ni tanaafi namni kan sin jaati ati qalbitti hin fudhatin.
deema ofitti. Maaltu jira ni beektaa? Wanti nan hubatiin tokkotu jira. Namni na hubatu baatu rabbi na hubatu naaf ka'a. Maaliif jennaan miidiyaa kana gubbaarratti waggaa hedduun arrabsamuu jira. Kana jechuun immoo Harargee guutuu na arrabsu jira jechuun miti. Harargeen tana jaalattus tana kabajjus ta ganamaa galgala nageenya kiyya gaafa dawwaleeni akkam jirta naan jaan meeqaatu jira jechuudha. Meeqaa jira? Atilleen obboleessa kiyyaa atilleen ni jirta haroo nama hedduu jira jechuudha. Walitti qabuu kiyyaa miti. Garuu irra guddaan isaanii miidiyaa kanarratti waggaa dheeraan arrabsu turan. Ana bira kutanii faamiliiti haadhatii ta'een akkam jaaladhu mana haadha isii dheeyinaaf hanqa jaan tokkotti viidiyoo takka takka si erguu danda'a miseenjaratti seenaaf ol kaayyadhe waan ta'eef jechuudha. Amaarri takka naqxanyaa ijoolleen kutaa biraa takka gabbaatee akka ijoolleen teenya narra rorrisanii hin beekan. Amaarri takka mana haadha isii dheeyinaaf naan jeen beekanii ganama galgala asirratti waa hedduu dubbadhu jechuudha. Sigalee nam tokko dhiibanii gisee nam tokko if keessaa baastee dhiibdee arrabsee nam tokko gisee waan bakka isin dhiisa isinirraa deeme yoo jee maaliif akkas jetti jaanii ammas lammada namarra duunu sirriidhaa miti. Maaliif waggaa meeggaafa gargaarsa Harargeessanis hin qarqaartu isiin gargaarsa maa'uun gargaartu isiin dubartiidha humna hin qabdu osoo naan jaanii osoo arrabni dulli sunarra bu'u ijoolleen cinaan ijoolleen Harargee na bira dhaabbatee kutaan Oromoo kutaan 11 na bira dhaabbatee irra du'ee ummata keenya ka Harargee keessa beele har'a warri akkana arrabsu kun guyyaa san eessa turan gabbaanii dhaabbatanii hin dhaabbanne aanaatu rakkoo san harkee namoota walitti keessaan ijoollee walitti ijaaree iyyee iyyisiisee miidiyaa kanarratti akkasitti ummata keenyaaf tirmadhe sun jechuun immoo ummata kiyya waan jaaladhuufi hojiidhaan malee harargummaa takkiin immoo eenyummaan hojiidhaan malee haasawaanii miti arrabsaanii miti jaalalaan deemuu qabu malee tooftaan kan namni deemuu qabu arrabsuudhaan takkiin aan akkasi jechuun Harargee jaalatuu miti xiqqeessuu ta'a malee Harargee jaalatuun hojiidhaan hojjettee agarsiisuudhaan aan akkan beekutti jechuudha. Waan dila kana giseen irra godhan callisee deebi'anii dheengadda waan biraa bultii kiyya keessa seenanii miidiyaa irratti akkas godhee ibsaa maal jenna miira keessa seenee aarii baqqaanii ndaawum akkas ijee himadhee bikka biraa himadhee keessaa isin keessaa ubbee ijeen kuteeni beekta maaliif na roorrisan wallaahi laajiin haa rakkadhee bar miidiyaa kana namni bara maanta kasin joome maakee ani bariisaqee guddaadha ilaa ati arra silaan dubbanne ati hojiitti hin jirtu namni nama hojjetu irraa yaadda haasawaa beekta ani silaasi taate deebisaan deebisuuf nama suniif ati ijoollummaan si jirti tanaafuu daddaftee deebisaan deebisettee hin dhaggeeffatinu ati hojii jirta namni hojii jiru gayyuu ni qomatama meedisi namni hojii jiru agartee yeroo guddaan eegata holishaan ta'u guyyaa hojii jira namni irraa dubbata guyyaa hojii jira namni hin qomataan atis hojii jirtaa namni dalagu jirtaa namni akkanatti si faayataati ati maaliif nusnee deebisuu kana dhaggeeffachuu maaliif hin dhiisne gurraan kan inneef. Usuu keessa hutee akkuma ijoolleen na yaamneefillee hutee bara amma keessaa hutee bara akkas godhee bakka maaliif jenna ani arrabsamuus wanti naaf haarawaa miti. Garuu namni gaafa deddeebisee namni akka kiyya oobsas hin jiru usuu bira kutee namoonni gurguddaan maaliif micoota irraa maaliif dubba maaliif namni kun maaliif kajeelleen hin jiru bara. Kan anama kanan wal fakkaate kana arrabsus kacallisee ilaalus tokkuma naaf jechuudha guyyaa tokkollee dhaabbadha namni jeen jiru. Biyyaansi namni guddaan tokko Harargee keessa bara nama gurguddaa hedduu jira ustaazota alammaata meeqaa jira. Miidiyaan irratti namni tokko gaafa lafaa ka'ee dubartii tokko irratti girri jee deemu. Namni kutaa biraatu yoo ilaale qaanyidha kun maqaa Harargee xiqqeessuu maqaa Harargee gabbuusu maree ol kaasuu miti dubartii takka irra girri jechuun jechuudha. Dhugumaan si himaa bara. Hanga xiqqoo bara. Hanga xiqqoo waan si jaalataniif sunis dhagee ani waan xiqqaan keessaa bare gidee isaan jaantu gidee si tokkoon maaf cinqinaan nu biran dhuftuu jaan ati akka agartee ati tum laasitaan beekamtu danda'u walaa billaahi wanni isaan jaalasii qaban keessa maal jetti Oromoon diriiraa takka jaala keessa adurreen bineensaa jaan silaa bashoon gaawwan biraati nama biratti jaala keessa adurreen bineensaa jetti jaala keessa adurreen bar ilmoo isii nyaatti mitaami jaala keessa bar bikaan isaan kaayadhaa isoo jettuuti jiru adurreen nyaatti si jaalatan wallaahi bila harki guddaan Harargee ati aga hin boona amma fakkeenyaaf si hin boona intala Harargee wallaahi ani si jaadha bar
والله سيني بونا والله ربي نياتي الراس دغيسن الراس بروس افانجتي اري هررجيدا ابان سيارجي ايون سيارجي وبلسي امجن هررجيدا دغيسن جتن ادما سكتي نبتي دي كزورتي مال بارتي هررجي كينج يي سنجلي سنجا مال فارتي اني خليت ونساس الرس اورومو هيمچو تري انا مثلا جتو مالي او هررجي كينج يوجتو مال ركونغا مي تكلم سدي هررجي كينج اجنو جاي راجي جاي لا قوي برا كده جاي نو تو كان جنة جاي مي هرجي كينج مجينا بليز قوي قلت لك ركون نينجا جاي نابدرو نوبكو تدرو ناجي نراجع يدرو ربي صدر جاي انا سين جاي هارو نجي نتاجي ارو كوفا فيديو بامي تنا في اريدا ونفكاتا اي بس كوفا نتاجي انجي جاي مان كابو اكا مدوم خنا هرجي في بانا هرجي بليز بس كنينجا جاي تشوف كونو هرجي كينج مره كوكو ايش اكن ما سرا فر خلاص لا امبلزين قال هونكاتي تنا امبلزين الله لي ما يني رمية سني ميتي أنا قبل كذا وان تك ما أنا قبل سرير إني فيكي وان برام أما ريفو جيمي تبغى تريمتي جيمي تبغى تجرتي زمان وبليسكي جاه الدنيا خبج والله ربي ساعة خبج زمان مسكين والله الدنيا قليلة نما الدنيا شو قرو والله يا جيمي تبغى تجرا وان ديمون جروهم بين أنتي برتمو سياسة برات ديمون تريسي قالي كليسس جيمي صوت بدو هررجي كينج جاي جان أنا فهمت جاني حركة ونقاب سيسان نجت سيسان هاي أكنا ما تاجند بكبرنا فانو ثاني رفني تكت كوان تجري ثاني أول نقاب سيسان هررجي كينج جينا هاي جي كده برا أنت كا جيمي أورومو ولينتا بدو كيسة أرسي كينج جاي ولا جا كينج جاي شوا كينج جاي وان جدا متكان لجين يو أمارو جتا بتقوفا هررجي سنو تكين مو ولو جتو تكين أرسي جتون أورومو كينج فاجي جتان كذي أمارا أو جتا بتقو أورومو ميت مالي كتو أنكم يو كينج دار كتو أرسي نستعد سندينو توكم مال تو دراماس برتي زمانون كوبان كابو جولنا جلاكي هررجي كينج جاي حاجتو جان خالص أرسي أكنا ما تكوتي نتدقامي أني مال إني هررجي كينج نانجو سومالي أنا مالي وانجر ميتشو مالي فين جاد لا سبرت أو يعني هررجي لا أوكي ناقلي ما ناقلي جرا فوني هررجي لا أدي مالي أكسي مالي جيمي تبغى تجيبه لفاقاتي أما لفاقاتي उनकान हर जुम्मा मिती अम्मा नमनी जोलेन आरसी तक बारे तक कोलो सोल इंता बन जुरू बारे किंग जय यो जानी अनि अक्का मुफित्ती को पेस माइफ अक्का नम तो कोती अनि ओरोमो वांते बारे सुन अना बियती आरसी ती waan dhiiga kiyyatee tokkotti immoo namni tokko jee keessaa waan harargee keessatti dhaladhe harargeen tiyya dhiigati yaami jee gisee fiidhaan fa'aa akkamiin ilaaltamee waan kan. Ne arsaati amma dubbii amma deemu jirtu waliin wal fakkaatti dubbii amma sirra deemu jirtu olola sirra deemu jiru wajjin wal fakkaatee asis bika biraa fudhattee rakkoon qabu jara keenya isinis jajjarumaan waan jettu jette malee isin himtee dhageessan jirta warri dura dhuftan. Yoo ta'e warri dura dhuftan dhageessan jirta. Sani miti ber yoo ta'e maal rakkoo qaba? Rakkoon qabu bar. Iman qabu. Egaa yoo jeefe yoo ta'e ubar rakkoo hin qabu bar garuu. Hin qabu. Irratti namummaatu dursaa dura waa hunda caala. Nama ati ilaal rabbi maal jirta rabbi addunyaarraa Afrikaa si uume Afrikaa keessaa Itoophiyaa si uume Itoophiyaa keessaa Oromiyaa si uume Oromiyaa keessaa Harargee godhe si uume Harargee keessaa yeroo si dhale. Rabbi jaalataa arati. Bar nama carraa qabu qofaatu bar Afrikaa guutuu keessaa Itoophiyaa dhalata. Nama carraa qabuutu Afrikaa guutuu keessaa Oromoo ta'e Oromiyaa dhalata. Nama carraa qabuutu Afrikaa keessaa Harargee ta'e Harargee dhalata. Harargee keessaa ciroo taatee dhalate. Isheen maaltu gaafe afaan shanamaa afaan Oromooti sahii itti dhugee takka. Magaalaa ciroo maqaa jaalala dhalate. Namni cinqeen gaaboo isin dawalaa jiranii irra naati dhageessan an interview warra for the first time interview obboleettii godheetiin jira. Oo dhageessan. Galatoomii. Fuwaat. Galatoomii yaa emjii wallahi ani. Akkas. Kun waan na beeku qabdan yoo jiraatti ijoolleen keenya wallahi ana jibbaa keessan hin qabu. Ani isin waan na jibbitan na fakkaataa'u ani isin jibbuu sun ta'e waan isin na jibbitan isin baqa waan isin na jibbitan na fakkaatu wallahi malee
والله جباي سانين قبل ربين كنا أركامي والله سنجبن والله سنجبن أنا انت تكلم سنجبن وأنا بقى مالين بليس جولو متين والله سنجبن جولين هرجع سنجبتو انا واني يعني بيخو تكتين جولين هرجع سنجبتو بيخ والله بالله اتي سنجبتو لسان سنجبن أنجب جاله أنت كجبان قبل جري فكر بيتشاجان ايه ati sana dabu dan nyaza dan de nyobar isan jala fisa kan sin jali si amma gafi bi de biya kai fita de na fakati nam ni gafi ninjira ninjira أنا قاعد أبدأ جبتني jalto man asjere te gare ni تقولي إيه جي فتي thank you جنتوما جعلتو قوت سيني قوت أسينا جعلتو ميسا جرتي جعلتو إرقدو السلام عليكم. Sagalee Maatiin dhugaa barata kumisaa jimmaa jibbite qajoo ara rabbiisa daaddaadhaan adiisa. Wallahi rakkanni ani uummata koo hin jibbu wallahi jibbaa nama tokkootu hin qabu akkas hubadha. Qoy ni galchaanii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Musaab. akkam makuu sheemijee biraazar jirtanii? Jirra. alaikum salam musafiya bro welcome difama Gaara waan manu keessa jiru sirriitti asitee galatoomii. bara numa khara de mun arkeni interview tan nin tolse jeetini arra interview ngore janu dalaga chaatu tisene war interview godo egale rawdi be kha interview sin goda namni interview faisan mana khiya khotati showing qaba mj show hajo so interview sin goda afan kaitani afana mara awo ori giftina khalta undi ngolo toma wallahi billahi joletenya mujonto sin jarati be kha isin jarati isin debisa sin debiste ori record gotan mata sa isi ani kana yetu jaltu musab unda kesan bagani ganduftan hasami ani tiko afanin waja Ayye afaan qaar caaltu welcome. Ani immoo waan jechuun barbaadu beektaa wallahi isuma dhugaa rabbi amma hangaafaan dura karaa dhufu namoonni gara anamma anuu namoonni garagarii waan fedhe onjee naarrabsaa turani. Makiinaan obboleettiiti ya guddoo yookaan ani irra guddaa ta'uu mala tarree isin irra guddaa Allahu aalami obboleettiiti. Guyyaa isiin ammoo ani arsiidha ittisaniis arsiillee haa taatu Oromoodha. Waan isii jechisiisee jira namuu waa beekuufi qaba hubachuufi qaba. Saniifu maayikiin arraas boruus teenya ta Oromooti. Oromoo keessaa taahna harargeeti afaan guuttannee jenna. Aaraatoo akkas jee warri karan taane fudhattanii akka ijoolleen teenya akka diinaatti isii ilaaltaniis makiin teenya waanuma isii jaalannuufi nutis akkamittiin waan kana jette inni itti muufanne malee nama jaalateetti adarreen sangaa jaalattee arrabsiteetti Oromoo suma jaalanna nuti waanuma ati nu bira akkuma ati nu dhiyaattee ijoolleen wala kadhattuuf akka ati bira dhayxee wajji kofaltee isaan bira dhayxuu fedhan malee silaa amma guyyaa takka isaan bira dhayxee namni si arrabsu hin jiru. Nuti waan nama jaalannu arrabsina si jaalanna. Si kabajnaate obboleettii teenya nurraa fagaachuun taatu akka fedhe ta'uus qomni kun ajaa'ib irraa muran ati teenya keessa kuttee taa abbaa keenyaati obboleettii teenya saniifuu bakka guddaa see qabna see galee ati karan taanetti hin fudhatini arraas teenya boruus teenya ati tana harargeeti harargee keessaa Oromooti Oromoo keessaa tana harargeeti. Handurtiti harargeetti awwaalamte harargeedha kalaasonni biraan jirtu. Makiin harargee waa akkattee jaanii wanni oofaniis hin jirtu. Aarri waan goonaman goone hin qabu. Maayikiin har'aas boru. Mee isii tana keessaa bakka biraa isaatti mul'ata. Ani amma hattaa qeessisii kun harargee na fakkaata wallahi isuma dhugaadha. Musa bisa kabita ture amata lama dura na fakkaatti maalin jireenya taa'u jiraniiti isaanii itti bilbileetiin nyaataan godhu jira taayi nyaata haimaa keessa nyaata godhu ni beektaa hin jeen wallahi billahi sin jaatu biduu ati beek nyaata godhu ni beektaa sana maakii jedhaanu aktivistiidhaati nyaata godhu beektaa jedhama eenyu na seetu yaadatan harargeeti barwi
amata sagaletti nyaata godhu eegalla. Ishee heerumaan akkas cabeewu. Gidee kophaa jirtu akkasittiiti gidee maal isinii waan biraa. waa namumaa hubachuu dadhabee bifar namu miira qabaa